filannoon mallattoo dimokiraasiiti. Biyyoonni shaakala dimokiraasii qaban filannoodhaan paartii fi mootummaa yeroo murtaa'eef isaan bulchuu danda'uu fi biyya isaanii ceesisuu danda'u filatanii aangootti baasu. Paartiin filatamus sagalee ummataatiin aangootti dhufa waan ta'eef ummata isa filate kabajuun amanamummaan hojjetaa fi Itiyoophiyaanis shaakala kanaan filannoo yeroo 6 geggeessite kan bara kanaa immoo yeroo 7ffaadhaaf filannoo waliigalaa geggeessuu fi filannoo waliigalaa 7ffaa kanaaf ammoo paartileen boordii filannootti galmaa'anii beekamtii argatan sagantaa siyaasaa isaanii beeksifachaa jiru. Har'a sagantaa siyaasaa paartii badhaadhinaa isin dhageessifnaa kan mariisise miiltoo koo Sisaay Soorechaatii nu waliin tura. Kuni qophii addaati. Qophii addaa keenya har'aatinis egaa filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaadha wal qabate paartileen biyyattii keessatti filannoo kanaaf morkatan yaada isaanii dhiyeessatti jiru. Qophii addaa har'aa keenya kanaan paartii badhaadhinaa irraa miseensa tokko asitti affeerranneeti jirra. Obbo Darajjee Abarraa jedhamu paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa irraa dhufanii yaada isaanii yookiin immoo manifeestoo paartii isaanii kan ittiin dhiyeeffatan. Obbo Darajjee guddaa galatoomaa ulfaadha. Sillee galatooma. Filannoo marsaa 6ffaarraa bifa addaatiin paartiin badhaadhinaa caalmatti ittiin of filatamuudhaaf yookiin immoo ittiin morkachuudhaaf qabatee dhufe maalidha? Wanti adda ta'e maali? Paartiin keenya paartiin badhaadhinaa umuriin hundeeffama isaa gabaabaa ta'us hojiiwwan hojjechaa ture fayyadamummaa uummataa mirkaneessuun keessattii fi waan waadaa galeessan tokko lama jedhee lakkaa'ee isan immoo fayyadamummaadhaan mirkaneessatii paartii jirudha. Paartii akka umurii isaa osoo hin ta'in yaaddamni isaa yaaddama guddaadha. Miseensi isaatis yaaddama guddaa yaaddama kana immoo miseensa lafa qabsiisu haga gadiitti paartii qabudha. Paartii yaaddamas akkasuma paartii hammataa ta'e sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiran hundumtuyyuu kan itti of keessatti arganidha. Sabaaf sablammuu 80 ol ta'an paartii kana keessatti hammatamanii hirmaachuu qofa osoo hin ta'in murteessuudhaaf miseensi kan itti walgahii ta'uu isaati jechuudha. Akka paartii keenyatti wanti adda isa taasisu filannoo marsaa 6ffaa akkuma yaadatamu filannoo baay'ee murteessaa filannoo dimokiraatummaa haqa qabeessa ta'e amantaa uummataa qabu han uummanni fedhii isaatiin haga halkaniitti hiriiree mootummaa isaa itti filate egeree isaa itti murteeffate akka ta'ee fi amantaa uummataas qabaatee waadaa mootummaan keenya galisanis waadaa isaasan tokko lama dheeraa kaatee kan ture ta'uu jechuudha. Filannoo marsaa 7ffaa kana keessattis wanni adda nu taasisu kanneen kanaan dura waadaa uummataaf galle ammas tokkoffaan biyya kana keessatti waa lamatu jira. Biyyi kun umurii dheeraa qabdi, biyya guddoodha, qabeenya guddaa qabdi. Umurii dheerinaa ishee kanaan garuu waa fayyadamuu qabduu fi argachuu qabduu fi maqaa argachuu qabdu san arganne. Isa kanaaf immoo tokkoffaan wal'aanuudha jechuudha. Rakkoowwan kana turan hedduutu jira. Akka paartii badhaadhinaatti paartiin badhaadhinaa keenya kan qabatee deemaa jiru kaleessi waan gaariis qaba, waan yaraas qaba. Kaleessa kan jiru fudhatee isarra dhaabbatee immoo kaleessa dogongorota jira sirreessee boruuf immoo ashaaraa ol kaa'a jechuudha. Kanaaf kana keessatti waadaa kan adda isa taasisus bara kana keessatti gama siyaasatiin dhaabbilee dimokiraasii bilisa ta'e hundeessuudha jechuudha. Dimokiraasiidha gaafa jennu dimokiraasiin shaakalliidha. Dimokiraasiin kun immoo kan inni jalqabaa dhaabbilee haqaa ta'anii fi dhaabbilee kana bilisaa ta'anii akka isaan ijaaraman gochuudha. Kanaafis ejjennoo qabateen kan akka boordii filannoo, kan akka mana murtii fi dhaabbileen adda addaa bilisaan of danda'anii giddu galtummaa tokko malee ofii isaaniitiif waan barbaadan akka murteessan ta'amee jira. Kun isa guddaadha, tarkaanfii guddaadha. Kanaanis bu'aan dhufeera jechuudha. Kana ammas kan itti fufsiisu akka ta'etti dhaabbileen murteessaa akka ta'e kan paartiin keenya kan amanu ta'uu isaati jechuudha. Akkasuma immoo dimokiraasummaadha. Egaa dimokiraasummaan kan murtaa'u filannoodhaan. Filannoon dimokiraasummaan namni waan itti fakkaate namni filannoodhaaf gahe murteessa filannoodhaaf gahe egeree biyya kanaa murteessuudhaaf horuu isaas murteessuudhaaf sagalee isaatiin kan waa murteessuu qabu waan ta'eef filannoo dimokiraataa ta'e namni hundi sodaa tokko malee bilisa karaa haqa qabeessa ta'e waan itti fakkaate ofii isaatiif xinxalee kamtu naaf tola jedhee akka filachuu danda'uuf dirree dimokiraasii bal'isaadha kan jiru jechuudha. Kanaaf dirree dimokiraasii kana bal'isuu keessatti hirmaannaan paartilee, hirmaannaan lammiilee akka cimuuf hojii hojjechaatidha kan jiru jechuu isaati kana keessatti jechuudha. Dimokiraasiin biyya tokkoof murteessaadha. Hirmaannaan dimokiraasii immoo kan mirkanaa'u hirmaannaa lammii fi dhaabbilee morkattoota paartilee morkattootatiin jechuudha. Kana jechuun dirreen dimokiraasii bal'achuu qaba jechuudha. Kana jechuun dhaabbileen dirree dimokiraasii kana bal'isan immoo dhaabbileen kun of danda'anii bilisummaadhaan socho'uu qaban. Kana hojjechaatidha kan jiru jechuudha. Lammaffaan ofii dorgomee ofii mo'achuu osoo hin taane dimokiraasiin kan ibsu yaadni garaagaraa jiraachuu qaba. Uummanni yaada ati dhiyeeffattu irratti hundaa'eet si filata. Kanaaf namni yaada isaa gurgurachuu akka gurguratuu fi tokkoffaa dimokiraasiin barbaachisaadha, filannoon barbaachisaadha kan jedhu kanaan akka paartii badhaadhinaatti paartilee morkattootatis yeroo taa'ame keessatti
akka filannoon kun gaggeeffamu mari'ateera. Walii isarratti galameera jechuudha. Kana qofaa miti. Dhaabbileen filannoo kana milkeessuudhaaf gahee taphatan hundi isaaniitu iyyuu gahee isaanii akka taphaniif deeggarsa adda addaa taasisaa jira jechuudha. Diinagdee keessatti soo fudhatte biyya kana keessatti qabeenya qabna, humna namaa qabna. Haa ta'utii humna qabeenya qabnuu fi beekumsa qabnu kanaaf walitti finnee bakka nuuf malu san qaqqabnee addunyaa irratti fudhatama argachuudhaaf osoo hin taane haga ammaatti kan jiru adeemsa deemameen sochiin taasifame kan dura kan jiru humna keenya walitti hin qindeessine, walitti hin qabanne. Filannoo marsaa jaffaatti akkaataa waadaa gallisaniinis biyya kana keessatti humna jiru kanaa fi beekumsa jiru kana walitti finnee hawaasni lammiin nyaatan of hin dandeenye harka namaa eeggatu bilisummaa qabaachuu hin danda'u kan jedhuun qamadii alaan galchinu kan jedhuun qamadii alaa galchuun dhaabamee jijjiirama fideera jechuudha. Filannoo waliigalaa torbaffaa amma itti adeemaa jiru kana wal qabatee paartichi qophaa'ummaan isaa maal fakkaata? Paartiin badhaadhinaa ergama lama qaba. Tokkoffaa mootummaa ta'ee paartii mootummaa kanaan hoogganamu filannoodhaan sagalee uummataa olaanaa argatee mootummaa ta'ee bulchaa jira. Filannoon kun immoo haqa qabeessa, bilisa, nagaa, amantaa uummataa qabaatu gochuu keessatti gaheen leenca taphachuu qaba jechuudha. Gama biraatiin immoo akka paartii tokkootitti sagalee caalmaa argatee injifatee waada ummataaf gallisaniif waan manifeestoo keessatti ol kaawwatisan galmaan kan itti gahu waan ta'eef inta kanaaf xaaraa jira jechuudha. Kanaaf kana keessatti wanni ta'amaa jiru maayinni yoo jenne dirreen dimokiraasii akka bal'atu godhan dhaabbileen akka of danda'an godhameera. Paartilee morkattoota waliin ta'amee toon filannoon kun filannoo haqa qabeessa akka ta'u taatota filannoo kanalleen hubannoo isaanii kennaatii kan jiru ta'uu isaati. Isaan wajjinis irratti waliigalaati kan jiramu akka ta'etti qophii taasisaati jira jechuudha. Filannoon kun murteessaadha, barbaachisaadha. Biyya keenya jalqabbii irra jirtu kanaaf lammeeshee waan itti amane filatee sagalee caalmaadhaan mootummaa isaaf ta'u murteessuu kan qabu ammaa jechuudha. Filannoo kanaaf kaadhimamtoonni iddoolee yookiin immoo bakka itti dorgomanitti sadarkaa gadiitti sochii garaagaraatu jira. Kanaan wal qabatee kaadhimamtoonni paartii keessan bakka bu'an paartileen morkattootaa gadi bu'anii akka hawaasatti siqanii hojjetaniif immoo haalli mijataan akkasii uumamee jira laata? Filannoo dimokiraataa qabeessa gaggeessina gaafa jennu hirmaannaan paartilee morkattootaa jiraachuu qabaadha kan jedhu kana paartiin badhaadhinaa bu'uurarraa hubateet socho'aatidha kan jiru jechuudha. Dorgommii fi deeggarsi madaallisaa eegu qaba. Haalli baratamee adeemsi aadaa dimokiraasii biyya keenya keessa jiru ganaadha. Isa kana shaakalsiisaa jira akka paartii badhaadhinaatti. Of malee han jedhu osoo hin ta'in waan barbaade iddoo barbaadeef nageenyummaa isaa eeggamee loojistikiin isaa barbaadu guutamu godhe iddoo deemutti qaamni kun fedhii isaati irratti hundaa'ee waan isaaf malu san waan akka lammii tokkootitti waan argachuu qabu san akka argatu qaama caasa sadarkaadhaan jiru wajjin kominikeet godhamee irratti walii galamee deeggarsi taasifamaa jira jechuudha. Baakamittuyyuu deemte kana ilaaluun danda'ama jechuudha. Caasaan sadarkaadhaan jiru biratti akkaataan filannoo bara kanaa kan bara darbeet irraa adda taasisnu dimokiraatummaa isaatii fi hirmaannaan isaa akka tolu komiin akka hin jiraannee fi qaama sadarkaadhaan jiruu fi qaama ilaallatu wajjin marii adda addaa sadarkaa adda addaa taasifamaatidha kan ture jechuudha. Kanaaf hubannoon laattamee jira. Adeemsi seerri filannoo kennamee jira. Isarrattis manifeestoo irrattis kennamee jira. Seera qofa irratti hundaa'amee wal deeggarsiifis wal morkiin ta'amuu qaba kan jedhu kana amantaa guddaa qaba. Kanaafis caasaan keenya haga ammaatti mormee hin jiru. Paartileen morkattootas sadarkaa buufata filannoottis gadittis bu'anii galmaatiidha kan jirani. Kan keenyas deeggarsa barbaachisu kennaatiidha kan jiru waan ta'eef dimokiraasii fi nagaa jennu dimokiraasii akka guddatu akka lalisu fakkeenya Afrikaa taana gaafa jennu inni jalqabaa wal morkii fi deeggarsi madaallisaatiin deemuu qaba kan jedhu kana paartiin keenya bu'uurarraa hubatee sochii taasisaa jira. Kanaaniif sochiin jiru gaariidha kan jedhu. Miseensa paartii keessaniitiin sadarkaa olirraa gadiitti kaadhimamtoota galmeessuun sadarkaa maalirra jira? Egaa akkaataa sagantaa boordii filannoo baasetiin akka paartii badhaadhinaatti miseensi keenya nuti mana mareettifis affeedhafis bakka bu'uu qaban beekumsa hubannoo irratti fi karaa qulqullina qabuun adda bahuu qofaa miti hubannoon laattamee akkaataa seera boordii filannoo baasaniitiin adda bahamee galmeen galmaataati kan jiru jechuudha. Galmeen kunis karaa onlaayiniitiinis akkaataa itti galmaa'u kan jiru ta'uu isaati. Kanaaf akka paartii keenyatti miseensa keenya bakka bu'uu danda'an maaliin hawaasa biratti fudhatama qaban dandeettii qaban yaaddaan paartii kana lafaan qaqqabsiisuu danda'an hawaasa keenyalleen haala jiru kan hubachiisuu danda'an miseensa naamusa gahaa qabanii fi hawaasa biratti fudhatama qaban adda baasee galmaatiidha kan jiran jechuudha. Paartiin badhaadhinaa filannoo marsaa jahaffaa irratti maanifeestoo isaa ifoomseeti jira. Walgahii isaa yaa'ii isaa irrattis akkasuma maanifeestoo isaa yeroodhaa gara yerootti ibsaa tureeti jira. Filannoo bara kanaati irratti maanifeestoon adda ta'e maaltu adda taasisa?
wanti addatti dabalamee filannoo kanarratti paartiin keessan qabatee dhiyaate maali? Paartiin keenya kan darbe rakkoowwan jiru tokko lama jedhee sirreessee isa boruutiif immoo ashaaraa yookaan akeeka gara fuulduraatti biyyi teenya 2023 2040tti bakka qaqqabuu qabdu. 2023tti biyyoota Afrikaa jiran keessa 5 keessaa dinagdeedhaan sadarkaa lakshaan jiran keessa tokko ta'uudha. 2024tti immoo biyyoota Afrikaa keessa tokko biyyoota addunyaa keessa immoo galii olaanaa qaban keessaa sadarkaa gaariitti fiduudha jechuudha. Kanaaf akeeka kun immoo akka danda'amu waggoottan 5 darban kana keessatti hojiin hojjetameen agarsiiseera. Hojiin kun sadarkaa jalqabaatitti addunyaa dorgommii keessa jirti. Addunyaa dorgommii keessa jirtu keessatti humni nu qabnu beennirra. Risoorsii qabnu. Risoorsii kanas immoo akkamitti walitti qindeessinee akka itti fayyadamnu bu'aa isaatis argineerra. Kanaafi tokkoffaan kan adda nu taasisu diinagdee irratti lammiin gargaaramu kabaja hin qabu waan ta'eef oomishaa fi oomishtummaadhaan of dandeenya nyaatan of danda'uu qabnaadha. Hin kadhannuudha. Oomishaa fi oomishtummaa keenya immoo dabaluu qabnaadha. Kun immoo kan dabalu maaliif fayyadamuu qabna? Adeemsa aadaa kana dura turerraa teekinooloojiidhaaf fayyadamnee oomishaa fi daballee alergii keenyas dabaluu qabnaadha. Alergii keenya daballeet rakkoo biyya keessatti doolaara wajjin wal qabatee jiru kana bakka buusuu danda'uu qabna kan jedhu maanifeestoo keessatti taasiseera jechuudha. Gama biraatiin hariiroo biyyoota ollaa wajjin jiru kana keessattuu dursa kan kennu maanifeestoo keenya irrattis ollaa wajjin yoo ollaan nagaa bule abbaan illee nagaa bula akka jedhasanii dursa kan kennu ollaa fi garas ilaalu of jala laala nagaa kan argannu isaaf waan ta'eef eenyu maal qabaa eenyumoo maal nurraa barbaada kan jedhu kana sirriitti qoratee akkamitti immoo waan qabnu kana gabaatti baasuu dandeenya kan jedhu ollaa hanqina gabaa ollaa bira jiru kan wajjin guutuudha wajjinis wal qabatee waan jiru kallattiisaniitiin adda baasee hariiroo gaarii uumuudhaan isaan kanaaf immoo fakkeenya akka ta'u waliin guddannaa kan jedhu san qaba jechuudha. Obbolummaa irratti kan hundaa'e waan ta'eef isa san jechuudha. Manifeestoon paartii keenya gama siyaasatiin hirmaachisummaadha. Hirmaachisummaa adda isa taasisu paartiin keenya sagalee kan itti dhagahamu yoo yaadni garaagaraa jiraatee tamana. Yaadni kun haga hawaasa fayyadeettii fi bu'aa hawaasa kana fida taananii yaada kana fudhatnee gara imaammataatti jijjiirramee hawaasicha akka inni irraa fayyadamu gochuudha jechuudha. Kanaaf sagaleen jiraachuu qaba. Sagaleen jiraatu garuu sagalee uummata fayyaduu danda'u. Yaaddama irratti kan hundaa'e kan jijjiirama fidu ta'uu qabaa jedhee tamana. Kanaaf paartilee morkattoota dorgomanii isaaniif dorgommiin dirreen dimokiraasii bal'ate dorgomanii akka isaan mo'atanii sagalee argatanii waliin hojjechuu dandeenyu karaa adda ta'eetiin ilaalaa jechuudha paartiin badhaadhina. Yoo agarteeraatti yeroo adda addaa muummichi ministeera keenya soggaa dubbatanii nuti kophaa keenya kan balbala cufannee mari'annu osoo hin taane biyya ijaarra jennee biyya Afrikaatti addunyaatti fakkeenya taata gaafa jetnu lammiin ishee kun yaada qabu fudhatee gara teessoo kanatti dhufee waliin mari'achuu qabna. Aadaan siyaasaa keenya wal ajjeesuudhaan diiguudhaan osoo hin taane aadaa siyaasaa yaaddama irratti hundaa'e teessoo irratti teenyee mari'annee furmaata waloo teechisuu danda'uu qabna kan jedhu amanaa jechuudha. Malee akka kana dura tokko ka dhufee tokko immoo kan san darbe diigee kan deemu osoo hin ta'in yaada qabnu walitti finnee haga biyya kana jijjiiretti haga biyya kana fayyadetti wal dandeenyee waliin waan qabnu sheergoonee teessoo waliis qooduu qabnaa kan jedhu qaba jechuudha. Kana gaafa jennu garuu morkii fi waldeeggarsi madaalli isaatiin ta'uu danda'utu qabaa kan jedhu amanaa jechuudha. Hawaasummaa keessattis biyya kana keessatti rakkoon gama barnootaatiin gama fayyaatiin waliin qaqqabiinsa isaa wajjin wal qabatee rakkoo ture. Waliin gahiinsa fi qaqqabiinsa irratti hamma tokko rakkoo isaa hiikkataa ture. Keessattuu immoo filannoo marsaa shanaffaati asitti yoo argiteeraatte qulqullina irratti xiyyeeffate. Dhaloota baratetu biyya tokko bilisa baasa. Bilisummaa diinagdeetiin of danda'u. Bilisummaa yaadaan. Kanaaf teekinooloojii irratti xiyyeeffachuun waliin gahiinsa isaa qofa osoo hin ta'in reeshoon barataa mana barumsaa keessatti teessoon baratee invaaroomantiin barataan keessa taa'ee barachuu qabu. Maal ta'uu qaba kan jedhu istaandardeetii fi teekinooloojiidhaan akka deeggaramu gochaatidha kan jedhu jechuudha. Kana qofaa miti barattoota boruuf egeree biyya tanaa murteessuu danda'an Afrikaa murteessuu danda'an mataa isaatiin ispeeshaal iskuuliin adda addaa kilaasteraan godinatti ijaarramaatidha kan jiru jechuudha. Fayyaa wajjin wal qabatee amma yaaluu qofaa miti. Tiriitimantii kennuu qofa osoo hin taane yaalanii fayyisuudhaan fayyisuu danda'uu qabnaadha. Kanaaf hawaasni keenya haalli bu'uuraalee misoomaa jiru baay'ee fageenya qaba. Qaqqabiinsa isaatis baay'ee rakkoo ture. Isa kanaaf garuu iddoo jiru irratti seentarii bakka qaqqabiinsa jiru irratti teekinooloojii fi qoricha argachuu qabu argatee ogeessi gahumsa qabu ramadamee tooni hawaasni keenya yaallamee fayyisuu irratti xiyyeeffachuu qaba kan jiru kan hojjechaati kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Gama hawaasummaatiinis kana qofaa miti. Inni guddaan fi kan jijjiiranni guddaa itti argame hariiroon obbolummaa keessattuu tajaajila lammummaa wajjin wal qabatee humni keenya inni guddaan nama qabna. Namni kun immoo gaafa walitti dhufee walitti da'ame
rakkoo adda addaa hiika. Kanaafis hawaasni keenya sadarkaa adda addaatti jiru baroottan darban kana keessatti ka'umsa inisheetifii muummicha ministeera keenyatiin osoo nu jirru humna qabnu har'a haadholiin rooba keessatti aduu keessatti rakkatan namni odoon nyaatiin bulu mul'achuun qabu jedhanii of biraa jalqabanii har'a naannolee hundarratti ganda hunda keessatti dargaggeessi keenya hawaasni keenya waan qabu walitti fidee ofii isaatiif rakkoo isaa ofii isaatiif hiikuu jalqabeera jechuudha. Kun ammas maanifeestuu kana keessatti hawaasummaa kun obbolummaa cimsaa waan ta'eef hariiroo cimsaa waan ta'eef walitti dhufeenya cimsaa jira waan ta'eef isa kana akka qabxii ijoo tokkootitti ammas kan itti fufsiisu ta'uu isaati jechuudha maanifeestuu keenya keessatti. Paartilee kaawwaniif akkaataa dimokiraatawaatiin akkaataa seera filannoo baheen kutaalee biyyattii keessa deemanii akkaataa maanifeestoo isaanii akkasumas immoo ajandaa qabatan akka beeksisaniif kanaaf kutannoon paartichaa maal fakkaata? Biyyi kan ijaaramu hirmaannaa lammiilee isheetiin irra. Waa'ee filannoo waa'ee paartii tokkoo miti. Waa'ee mootummaatiin qofaa miti. Filannichi filannoo uummataa ta'uu qaba. Uummanni ofii isaatiif abbaa ta'uu qaba jechuudha. Maaliif abbaa ta'a? Dimokiraasiin yoo dagaage yoo jiraate lammiin waan fedhu waan hawwu waan barbaadu san galmaan ga'uu danda'a argachuu danda'a. Waan gaafetis argachuu danda'a. Waan hawwu sanis argachuu danda'a milkaa'uu danda'a jechuudha. Kanaaf dhimmi dimokiraasii dhimmi filannoo dhimma sagantaa seeremoonii tokkoof osoo hin taane dhimma jiraachuutiif jiraachuu dhimma biyya tana sadarkaa tokkotti ceesisuu dhimma ofii keenyaaf waan barbaannu san argachuuti waan ta'eef hirmaannaa qaama hundaatiif barbaachisaa jechuudha. Kanaaf immoo abbummaadhaan paartiin badhaadhinaa gahee lama qaba jedheera. Akka mootummaa ta'e biyya bulchaa jirutti haala mijeessuu, kakaasuun, barsiisuun, hubachiisuu barbaachisaa jechuudha. Eenyu taatota filannoo, boordii filannoo, qaamolee haqaa, hawaasa dhaabbilee siviilii, hawaasa mataa isaatiin sadarkaa kanatti waa'ee dimokiraasii hubatee waa'ee bu'aa filannoo kana hubatee akka inni filannoo kana filannoo nagaa haqabeessaa godhu kan koote akka jedhu danda'u barsiisuu irraa eegama jechuudha. Isa gama biraatiin immoo dirree dimokiraasii jiru kana paartileen morkattoota yaaddama qaban ani yaada kanan qaba yaadni kun immoo hawaasa kiyya fayyadaa filannoo kana keessatti yoon hirmaadhe gahee guddaan taphadha yaadni kiyya kun fayyadaa jedhe dirree dimokiraasii paartiin keenya amma bal'isaa jiru kana keessatti dhufee hirmaatee yaada isaa kontirbiit godhee anis hirmaannaan koo kana keessatti hirmaannaa olaanaadha jechuu akka danda'u deeggarsa loojistikii haala mijataa uumuu qaba jechuudha.